Hooggantoonni olaanoon KFO Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed Itoophiyaatti rakkina danaa kana kan fide wal dhiibuu fi sirna uummataa giddu gala godhatee ijaaruu dhabuudha jedhan. Biyyattii rakkoo hamaa kana keessaa baasuuf waraanni dhaabbatee gara mariitti seenuun murteessaa akka ta'es hubachiisanii jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed imala galatoomaatiin Ameerikaa bulchiinsa Teksas magaalaa Houstonitti diyaaspooraa waliin mari'atanii jiru. Dura ta'an itti aanaa fi hoogganaan hariiroo alaa KFO Jawaar Mohaammed sirna haaraa uummata jiddu galeessa godhatee ijaaruu dhiisanii akka mootota durii ta'uuf hawwuun biyyattii gaaga'ama hamaa fidee jira jedha. Jawaar waltajjii Houston Teksastti qophaa'e irratti wal dhageeffatanii yaada waloo fuudhuurra yaada ofii humnaan uummatatti fe'uuf yaaluunis rakkoo cimaa biyyattii gaaga'ama hamaa keessa buusee ta'uu dubbatee jira. Rakkoowwan bara mootota abbaa irree Itoophiyaa keessatti mudatan wallaalaa yookaan doofummaa fide jechuunis Obbo Jawaar Mohaammed dubbatanii jiru. Rakkoo amma biyyattii keessatti mudachaa jiru ammoo quufaatu fide jedhan. Kaleessa Oromoon gaafa sirna darbe jijjiirree gara sirna kanaatti dhufnu hin buqqaane lafa keenya saamamne jennee gaafachaa turre kana jedhan. Dura taa'aan itti aanaan KFO Obbo Baqqalaa Garbaa gama isaaniitiin har'ammoo buqqaaneeyyuu lafa jiraannu dhabne jedhanii dubbachaa jiran. Hoggansi amma aangoo irra jiru kun waggaa 3-4 kanatti waan waggaa 50-60 darban dura hin ga'in nurraan gahe jedhee Obbo Baqqalaa Garbaan dubbate. Manni qonnaan bulaa Oromoo gubatee dhumeera kan jedhu Obbo Baqqalaa Garbaa nama mana jireenya ibiddaan jalaa barbadeessan gara bosonaa deemtee maanaan lolta jedhanii gaafachuun madaala hin kaasu jedhan. Biyyi tokko gara fuulduraatti deemuuf waan sadi sirreeffachuu qabdi kan jedhe Jawaar Mohaammed immoo siyaasaas nageenyaa fi diinagdee ta'uu dubbate. Itoophiyaa keessatti wal waraansa kan fide waltajjii irraa wal dhiibuudha waan ta'eef wal waraansi dhaabbatee gara mariitti seenuun qaba jedhan. Hooggantoonni KFO kunneen imala galatoomaa kanaan kun akka mirkanaa'uuf mootummaan rakkoo uumame amanee fudhachuu gara furmaataatti deemuuf of qopheessuu qaba jedhan. Warri Tigraay wajjin nan mari'adha waboo ammoo nan barbadeessa jedhee waraana labsuun mootummaan dogoggora ta'uu dubbatan. Waboo wajjinis mariin dirqama ta'uu akka qabu hooggantoonni kunneen ibsanii jiru. Nuti akka KFO'tti kallattii qabsoo keenyaa isinitti himna, isin garuu keenya qofa osoo hin taane deeggarsa qabsoon barbaaddu hundumaa'uu raawwadhaa jedhan. Dura ta'an itti aanaan KFO Obbo Baqqalaa Garbaa sababni isaas galmi waloo qabsoo keenyaa gaaffii uummata keenyaa deebisuudha jedhan. Nageenya biyya sanii mirkaneessuuf duuti sabaa fi sablammoota hundaa akka dhaabbattu gochuun akkaan barbaachisaa akka ta'es dubbatanii jiru. Rakkoo biyyattii keessa jiruun biyyattii keessatti wal shakkii fi sodaan hammaachuu dubbate Jawaar. Gaaffiiwwan dhimma walabummaa fi bilisummaa Oromiyaatiin wal qabate hawaasa keessaa ka'eefis nuti akka KFO'tti sirna federaalawaa haqa qabeessa kan Oromoo akkasumas saboonnii fi sablammoonni biroo walqixxummaan biyya sana keessa wajjin jiraachuu danda'an ijaaruu barbaanna jedhan. Wanti Oromoo fi Oromiyaas fayyada jennee amanna jedhan hooggantoonni KFO kunneen. Biyya sana keessatti hatattamaan waraanni dhaabbatee gara mariitti yoo hin ceene wal fixiinsa to'achuuf rakkisaa ta'ee fi gaaga'amni guddaan dhufuu mala sodaa jedhu qabaachuus ibsanii jiru. Simannaa hawwataa Oromoonni Hoostaanitti isaaniif taasisanii fi tumsa qabsoo godhaa turaniifis imala kanaan galateeffamaniiru. Ilaalcha Afrikaa fi weerara Raashiyaan Yuukireen irratti gaggeessite sababiin biyyoonni Afrikaa fi lammiileen isaanii Raashiyaaf marartee horataniif gamtaan Sooviyeet duraanii qabsoo biyyootni Afrikaa hedduu gita bittaa Awurooppaa jalaa akkasumas Afrikaan kibbaa immoo gita bittaa warreen adii jalaa bahuuf taasisaa turan deeggarsa waan tureef. Afrikaanonni yeroo sana turan Raashiyaaf marartee warra lixaaf ammoo mormii cimaa qabu. Akkuma Moskoon falmii Afrikaan warra lixaaf irratti taasisan deeggartee Afrikaanonni hedduun wal dhabdee Raashiyaa fi warra lixaaf gidduu jiru irratti Raashiyaaf marartee cimaa qabu. Gaazexeessitoonni ONN lama dabalatee koree mootummaa ce'umsaa Oromiyaa jedhamuun namoonni himataman abbaan seeraa akka jijjiiramuuf gaafatan. Namoonni kunneen gochi loogummaan waan irratti raawwatameef abbaan seeraa nuuf haa jijjiiramu jechuudhaan kaleessa mana murtii gaafatanii jiru. Galmee Qaasim Abdullaa jalatti kan himataman namoonni 17 yakka mootummaa fonqolchuuf yaalu jedhuun himataman. Dhaddachi mana murtii waliigala Oromiyaatti deddeebi'aa jiru. Himatamtoonni 17 kana keessaa gaazexeessitoonni ONN Dasuu Duulaa fi Biqilaa Amaanus yakkuma wal fakkaatan himatamanii jiru. Galmee himannoo abbaan alangaa isaanitti bane ulaagaa yakka jedhame hin guutu jechuun gurmuun abukaattoota hidhamtoota siyaasaa deebii barreeffama mana murtichaaf dhiyeessee ture. Manni murtii waliigala Oromiyaas himannoo hidhamtoota siyaasaa kanneenii ulaagaa akka hin guunne amanuus
himaticha kufaa taasisuun jala murtii kennuu osoo qabu abbaan alangaa marsaa lamaa oliif akka himata isaa fooyyessuuf beellama qabee ture jedhu himatamtoonni siyaasaa kanneen. Kunis gocha loogummaa fi dhiibbaa mirga hidhamtoota siyaasaa kanneen irratti raawwatamee ture jechuun dubbi himaan ABO yeroo obbo Lammii Gammachuu himan. Manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha caamsaa 25 bara 2014 ooleen himannaa abbaan alangaa fooyya'ee dhihaatu dhageeffachuuf qophaa'us abbaan alangaa yeroo lammataaf himata osoo hin dhiyeessin hafee ture malee manni murtichaa ammaas yeroo sadaffaaf otoo abbaan alangaa himata fooyyeessuu akka hin qabne ibsu carraa himataa fooyyeessuu dabalata kennuun beellama qabamee ture jedhan. Hariiroon mana hojii abbaan alangaa fi mana murtii waliigalaas qixa kanatti shakkii isaanitti uumuu kan himan obbo Lammiin abbaan seeraa galmee hidhamtoota kana ilaalaa jiru loogummaa raawwachuu isaatiif aarii uumuu ibsan. Dhaddacha guyyaa dheengaddaa jechuunis waxabajjii 23 bara 2022 olmayni hidhamtoonnis siyaasaa kunniin mana murtii dhaddachaan muufachuu isaanii himatanii jiru. Manni murtichaa mirga keenya dhiibaa jira jechuun kan gaafatan hidhamtoonni kunniin abbaan seeraa mana murtii waliigalaa Oromiyaa yakka loogummaa galmee himatamtootaa irratti waan raawwateef abbaan seeraa akka jijjiiramuuf gaafatan jedhu obbo Lammiin. Bu'uuruma kanaan manni murtii waliigalaa Oromiyaas gaaffii himatamtootaaf deebii kennuuf beellama itti aanu waxabajjii 23 bara 2022tti dabarsee jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Goorootti namoonni nagaa humnoota mootummaan ajjeefamuu ibsaman. Namoota ajjeefaman gidduutti barataan ni argama. Jiraattonni aanichaa akka yarnuuf laatanitti Aanaa Gooroo magaalaa Guraraa Gooraa ganda Leemaan Abbuu jedhamu keessatti barataa kutaa 12ffaa kan ta'e dargaggoo Mustafaa Hamzaa humnoota mootummaatiin ajjeefamuu himan. Aanichatti kan argaman ganda Doogam jedhamu keessaa ammoo namoonni lama kanneen maqaan isaanii nuu hin dhaqqabin ajjeefamanii jiraachuus ibsan. Ajjechaan kun kan raawwatame guyyaa kaleessaa ta'uu kan himan jiraattonni kan raawwatan poolisoota idilee magaalattii fi humnoota poolisii addaa Oromiyaa akka ta'e kan ibsan. Humnoonni kunneen dargaggoo Mustafaa Hamzaa kan ajjeesan nama lama ta'anii kan jedhan jiraattonni osoo inni mana barumsaatii ba'ee gara manaa galaa jiru haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii jiru. Waraanni mootummaa hawaasa nagaa jireenya ofii jiraachaa jiru halkan edaa irraa eegalee dhukaasa itti bananii golaa jiru. Namoota ajjeefaman malee kanneen rasaasaan rukutaman hedduun jiraachuu fi hedduun isaanii ammoo ganda irraa baqatanii jiraachuu himan. Humnoonni kunneen gandoota aanichaa baay'ee keessa bobba'an dargaggoota baay'ee mana hidhaatti guuraa fi jireenya hawaasaa goolaa jiraachuu jiraattoota irraa odeeffanne. Dargaggoonni aanichaa jumlaadhaan humnoota kanneen guuramaa jiran kunneen guuramuu malee mana hidhaa kamitti guuramaa akka jiranii fi eessa akka geeffaman hin beekamne jedhan. Haalli naannichaa hammaataa ta'uun walqabatee namoonni bobbaaf gala hanqachaa jiraachuutu himama. Humnoonni jibba Oromoo qaban ajjechaa tolatti raawwatametti dhimma bahuun duula maqaa balleessii Oromoo irratti adeemsisaa uummanni tokkummaa facaasisuu qaba jedhamee karoorfamee jira. Namoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa yaada isaanii nuuf kennan warri jibba Oromoo qabu duula maqaa balleessii qindaa'aa adeemsisaa jira jedhan. Ajjechaa tolatti raawwatametti dhimma bahuun duulli maqaa balleessii galtee siyaasaaf deeggartoota sirna moofaatiin adeemsifamaa jiru kaayyoon isaa hawaasa addunyaa fakkii hin taane qabsiisuu akka ta'es himanii jiru. Gochaan akkanaa kun kan har'a jalqabee miti kan jedhan namoonni yaada nuuf kennan durii jalqabee tooftaa akka kanaa fayyadamaa akka turan yaadachiisanii jiru. Duula garee sirna moofaa lalisu kana fashaleessuuf uummanni Oromoo tokkummaan dhugaa Oromoon qabu addunyatti beeksisuu akka qabus dhaamanii jiru. Ajjechaa tolatti raawwatame qaama walabaan qulqullaa'uu akka qabus namoonni yaada kennan dubbatanii jiru. Boba'aan gargaarsa dhiyeessuuf oolu litirii miliyoona 2 ji'a ji'aan akka naannoo Tigraay seenu mootummaan Itoophiyaa ayyamuu himeera. Kun kan himame gorsaa nageenya biyyaalessaa ministeera muummee kan ta'an ambaasaaddarri Ridwaan Husseen daayirektara olaanaa sagantaa nyaataa addunyaa Daawid Biziilii waliin Rooma keessatti yeroo mari'atanitti akka ture ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa marii aangaa'onni kunneen taasisan fuula miidiyaa hawaasummaa irratti akka baasetti boba'aan dhiyaatu kun gargaarsa naannichaa keessatti dhiyaatu waliin kan walgitu ta'uu akka qabu walii galameera. Haaluma kanaan sagantaa nyaataa addunyaas akkaataa boba'aa litiraa miliyoona 2 ji'a ji'aan gara naannoo Tigraayitti seenuu danda'u irratti sanada ibsuu dhiyeessuun dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USA hanga jedhame kana ala akka galchuuf kun ammoo gargaarsa naannichaa keessatti raabsamuuf akka oolu mootummaan hayyamuun ambaasaaddarri Ridwaan dubbatanii jiru. Dabalataanis dhimmoonni barbaachisaadha jedhaman ragaadhaan deeggaramuudhaan hanga maallaqaa fi boba'aan gara naannoo Tigraay seenuu dabaluudhaaf mootummaan qophii ta'uu isaa kan dubbatan ambaasaaddarri Ridwaan TPLF gargaarsa daandii qilleensaa dhiyaachuu dhorkuu isaa dubbatanii jiru.
Tajaajila kominikeeshinii mootummaan kamisa waxabajjii 23 bara 2022 akka beeksisetti balaliinsa xayyaaraa guyyaan qorichoonni meeshaaleen wallaansaa fi nyaatawwan barbaachisoo ta'an ittiin galan TPLF roobii waxabajjii 22 bara 2022 irraa kaase akka hin qubanne dhorkeera. Aangaa olaanaan TPLF kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa deebii kennaniin buufanni xayyaaraa yeroodhaaf kan cufte sababa hanqina boba'aatiin ta'uu eeruun yeroo gabaabaa keessatti hojii isaa akka jalqabu abdii akka qaban ibsanii jiru. Ambaasaaddarri Ridwaan Daayirikteera olaanaa sagantaa nyaataa addunyaa waliin marii taasisaniin akka dubbatanitti TPLF hanqina boba'aa jiran kan jedhu ilaalchisuun torbaan darbe keessa qofa konkolaatoowwan boba'aa litira 137 fi 913 qabatan naannicha waan galaniif gargaarsa dhiyeessuudhaaf gahaadha jedhan. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaas walii galatti boba'aa litira 900 fi 20,309 gara naannoo Tigraay seenuu isaa ibsan. TPLF hanqina boba'aa jiraachuu kan dubbatu qophii waraana biraa taasisuuf humna raayyaa isaa ittiin sochoofatu cimsachuudhaaf jechuun himateera. Waraanni kaaba Itoophiyaa waxabajjii bara darbe keessa gara naannoo Amaaraa fi Affaaritti erga babal'atee booda gargaarsi namoomaa gara naannoo Tigraay seenu addaan citee turuun isaa ni yaadatama. Sababa kanarraa kan ka'een jiraattoonni naannoo Tigraay miliyoona 5 ol ta'an rakkoo hamaaf saaxilamuun dubbataniiru.